Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa hagayya 31 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Filannoo naannoo Tigraay keessatti geggeessamuuf jiruuf galmeessuun kanneen sagalee kennanii kaleessa xumuramee jira. Lammii Ameerikaa gurraacha ta'eef kutaa Wiskaansan keessatti ajjeefame ilaalchisuudhaan kanneen mormii dhiyeessan haqi akka mirkanaa'u gaafataa jiran lamaanuu gabaasaalee oduu keessaati. Dimookiraatonnii fi Riippaabilikaanonni ennaa korra isaanii vaayirasii koronaa irratti fuulleffatan oduudhaa booda gabaasa qabna. Kan miidhaan irra ga'ee ture manni barnoota aanaa Dubulluq deebisamee ijaaramuun illee gabaasamee jira. Kanarratti gabaasi ergame gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa. Kabaroota Soraa Lafeeti. Naannoo Amaaraa bokkaan guddaan shawaa kaabaatti roobe aanaan saarootitti maatii tokko keessa nam sadii lolaan guurrate. Midhaan lafa qarxii huume dur jira irralleetti bisaan faca'anii midhaan balleessan. Itti gaafatamaa wabii nyaataa godina kana jedhetti bokkeenni waxabajjaa kan roobuu jiru aanaalee godina kana sagal keessa qabeenya hedduu balleesse. Godinum sun keessa ammoo aanaa Hagere Maariyaamitti horii 24 lolaan guurrate. Aanaas gaarii keessa ammoo midhaan qarxii 600 irratti lolaan faca'e. Ankoo birilleen rakkinuma kana keessa jirtu akka oduu achi arganneetti. Bulchoota naannoo kibbaa keessa uummata olaasisaniitiin lubbuuf qabeenya hedduu balleessan jedhaniitiin bulchootaaf ogeeyyoota 34 hojii irra buusan akka oduu paartii badhaadhinaa naannoo sun irraa argannetti. Fulaan namitti wal dhabsiisanii uummata olaasisan jedhan kunin godin Konsoo aanaa Aaleefaa, godin Guraageetii aanaa Masanqaatiif Maareqooti. Akka itti gaafatamaan paartii tanaa obbo Xilaahuun Kabbadee jedhetti jari hojii irra buusan kunin warra herregamaa biyyaan walaasisan qabu. Jar hojii irra buusan jedhan kan keessaa itti gaafatamtooti paartiileen keessum jiran. Haqabanillee hedduu akka oduu nuun baatetti. Fakkeenyaaf waldhaab Konsootii fi gosa Aaleetiin nam 16 lubbuu dhabe 20 caala baqate akka oduu Yoonataan Zebdiyoos hawaasaa ergeen jedhetti. Naannoon Tigraay filannoof kurfoo jirti. Nam 2,700,000 olitti galmaa'e. Vaayirasii koronaa ofirraa eegaa filannoolee baanee walillee filannaa jedha koomishiniin naannoo tanaa. Nama tokko irreen baasanii filachiisan jedhanillee akka itti gaafatamaan kun jedhetti filannoo fedhiin filatan malee wanni humnaan nan baasan tokkollee hin jirtu. Mulgeetaa Asbaatti erge tujubeen nutti. Roobii Agumee 4 akka geggeessamuuf yeroon qabamee kan jiru filannoon naannoo Tigraayiif galmeessuun filattoota guyyaa kaleessaa xumuramee jira. Miseensi koomishina filannoo naannoo Tigraay gargaaraa Piroofeesaraa Mareesaa Tsahaayyee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hagayya 15 kan jalqabame galmeessuun kanneen sagalee kennanii hanga hagayya 22tti kan itti fufe yoo ta'u sanbataaf dilbata darbe immoo hojiin galmeessuu addaa geggeessamee jira jedhan. Filannoo kanaafis uummata miliyoona 2.6 galmeessuuf karoorfame miliyoonni 2.4 ol galmeessamaniiru jedhan. Gargaaraa Piroofeesaraa akka ta'an Mareesaa Tsahaayyee galmee filannoo kanarratti uummanni bal'inaan hirmaatee jira jedhaniiru. Akkasumas naannoo sana bakka hedduutti baay'inaan uummati kan galmaa'e guyyoota jalqabaa lamaan ta'uu ibsanii jiran. Innaa adeemsa galmeessuu kanaa uummanni maaskii kaayyachuudhaan akkasumas mala ittisa koronaa kanneen biroo galmeessuun sun kan geggeessamee jedhan. Naannolee tokko tokko keessatti namoonni kaardii filannoo akka fudhataniif dirqisiifamaa jiru jechuun gaaffii ka'eef gargaaraa Piroofeesaraa Mareessaan ennaa deebisan filannoon mirga ofiitii naannoo Tigraay keessatti geggeessamaa akka jirus fedhiidhaanii adeemsa kana keessatti naannoo kana keessa namni nan dirqisiifame jedhee iyyate hin jiru jedhan. እስካሁን አንድም ቅሬታም አልመጣንም። እንዳውም እየመጣልን ያለው ካርዱ አንሰዋል ነው እየመጣ ያለው hanga ammaatti komeen tokko iyyuu nu dhaqqabne innumaayyuu kan nu dhaqqabaa jiru kaardiitu hanqatee ka jedhu waan hanqateef jecha irra deddeebi'uudhaan maxxansinee gara wiirtulee filannootti erginee jirra. Raayyaaf Wolqaayit keessaa uummati dirqisiifame jechuun kan dhaga'aa jirru tokkoffaa sabaa himaa alaarraati. Dhuguma immoo Raayyaaf Wolqaayit keessatti filannoon geggeessamuu qabu guramuu qabaa paartiin jedhu jira. Mootummaan federaalaas akkasuma. Fakkeenyaaf federeeshiniin akka ugguru filannoon akka hin geggeeffamne ka jedhu ka dhaga'aa turre.
Tigraay keessatti filannoo bara 2012 uummatichi akka ergama seena qabeessaatti fudhate guyyoota jalqabaa lamaanirra kaardii ka fudhateef kaardiin akka qaama nageenyaa waan ta'eef mootummaa barbaade filachuuf qaama ittisaa akka ta'e amanuudhaani. Tigraay keessaa filachuuf dirqamee kaardii kan fudhate hanga yoonaa hin jiru yoo jiraate koomishinichi ilaalee haala gaariin akka sirraa'u godha jedhan. Dhimma filannoo laalchisuun hanga ammaatti falmiin paartilee 4 kan geggeessame yoo ta'u falmiin xumuraa tokko hafuunsaa ibsameera. Duulli na filadhaa paartilee Sagayya 29 bara 2012 xumuramuuf jira. Naannoo Tigraay keessatti kan geggeessamu filannoo falmisiisaa kanarratti Hawwaat, Guddib Naatsinnat, Saalsaay Wayyaanee, Baayitoonaa Wayyaanee, Baayitoonaaf Asiimbaan kan hirmaatan yoo ta'u waaltaaleen taajjabdoota biyyoota keessaaf alaa 62 akka taajjabaniif eeyyamni kan kennameef ta'u koomishinni filannoo naannichaa beeksisee jira jedha Mulkeetaa Tsibahaa Maqaleerraa. Qorbuuf hawwaannisi waan nyaatan barbaade haani amma Eertiraa gaa'eetiin gama jidduu baa keessa midhaan hedduu nyaachuuf qotti jira. Fulaan qorbuun baateen jedhamtuun godina Kaabdiyaa keessa uummatillee baay'ee ofirraa dhowwuu jira. Kaan qorsitti biifa kan ammoo waan hedduun ofirraa dhowwuu jira. Qorbuuf hawwaannis tana akka oduu achi arganneetti adoosiin midhaan hin balleessinu uummatu ofirra balleessuu jira. Qorbuun tun dhiyoo tana Itoophiyaa fi Sumaaleerraa gara Eertiraa dabarte. Mootummaan coomsaa Suudaan bulchuu jiru paartilee mootummaa suniin Daarfuur gam dhiyaa waladhanii itti gaafatama waliin qoodatanii biyya waliin bulchuuf walii galan. Akka jechi mootummaatti teessoo mootummaa Suudaan kibbaa Juubaa keessatti walii galan. Jarii mootummaa waliigalee waliin hojjetu hunin sochiif walqixxummaa bilisummaa Suudaaniitii fi waraan bilisummaa Suudaan fa'a. Warri kun duriitti wal qarqaaree mootummaa pireezidaant Albashiir hadha ba'e. Waldhagaan Suudaan kibbaatti jaarrummaa taa'eetiin fala ba'e akka oduu arganneetti. Lol jarii kun mootummaa Albashiirii gan 17 wal hadha ba'een nam 300 caalaa dhumate. Miliyoon 2,500 caalatti baqate. Pool Rusesabagina nam Rwaandaati. Amma waraan biyyisaa kanamii sanyii wal ballees bar 1994 keessa lubbuu nam hedduu badii dhowwee jedhaniitiin addunyaan faarsa baate. Amma ammoo nam biyyi naga dhowwu jedhaniitiin barbaadanii himataniitiin qabatan. Gosaan Hutu namni kun badhaasa addunyaa hedduu guurrate. Kana keessa tokko badhaasa pireezidaantummaa Ameerikaa ganna 15tiin dura kennaniif bar 1994 keessa Gostutsi hoteelii isaa baqachiise nam dhibba hedduu badii olchee jedhanii badhaasan. Hotel Rwanda jedhanii fiilmiin hojjetan. Nam kanamma ammoo biyyi nagaa dhowwetti laf gubuu lafa nam dhabamsiisu Rwandaatti badii hedduu hojjechuun himatanii qaban akka biiroon qorannoo Rwandaa jettetti. Biyyoolaa isaa DRC keessatti waraan jaareetiin ufi biyyoormaa baqateetiin nam fichisiisa ba'a jedhan. Akkamiin akka qaban ammoo keessan dubban mootummaa Rwandaa. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaa Poortilaand Oreegonitti uummata ammallee hiriirumatti jira. Kalee galgalallee sunum keessa turan. Hiriir deeggarsa pireezidaantii Tiraampiif ba'e irratti namni poolisiin wal dhabee namni tokko lubbuu dhabe. Bulchiinsi naannoo sunii waan namni irratti akkan wal dhabfaluu jira jedha. Waan guddoo namni himatu keessa humna poolisii taag dabartee fi faayidaa fi walqixxummaa dhabiitii gurraachaafatii jidduu jira. Bulchiinsi Poortilaand poolisii fi jaarrolee dabaleetiin warra seeraallee fi fudhateetiin rakkotan faluuf marii jira akka namni jeequmsi dhaabu gaafate. Ameerikaa fuula akka akkaatti namni hiriira jira. Dhuma torbaan dabree irralleetti eegii poolisiin nama gurraacha. Kinooshaa Wiskaansenitti ijjeeseen duubatti namni hiriir baay'eetiin rakkoo himachuu jira. Pireezidaanti Tiraamp fuula namitti ijjeesan tan dhaqeetiin uummataan wal dubbachuuf furfoo jiraa jedha. Araash Arabsaatiin nu erge namoonni nutti. Eega poolisiin Jaakob Leekitti dhukaasee haleele guyyootaa booda kutaa Wiskaansen magaalaa Kaanoshaa keessatti sanbata dabre kan hiriirtonni karaatti yaa'an. Ka dhukaasa poolisiitiin si'a torbaa leelame Bileek lubbuunsaa ooleera garuu mudhiidhaa gad laamshee jiraa jedhu maatiinsaa. Bileek eega rukkutame guyyootaa booda immoo dargaggoon soolanni adiin tokko hiriirtotatti dhukaasa banuudhaan namoota 3 madeessee 2 ajjeese. Sanaa boodallee akkuma qawwee isaa qabatetti yeroo poolisiin hordofu viidiyoo irraa argamee jira. Kun poolisii irratti jijjiiramni haa ta'u gaaffii jedhu deebisee kakaase. Kutaa Oregon magaalaa Poortilaand bakka hiriirtota mirga gurraachaaf falmaniif deeggartoota Tiraamp gidduutti walitti bu'iinsa uumame keessatti namni tokko ajjeesame keessattis hiriirowwan jaallachuu haqaa sanyii irratti hundaa'e morman geggeessamanii jiru. Haala kana laalchisuudhaan pireezidaant Tiraamp fuula Tiwiitarii isaanii irratti seeraaf seerrannaa kabajamu jedhan. Ministeerri eeggataan nageenya biyyaa Chaar Wolfis akka mormitoonni okkararraa of eeggatan waamicha dhiyeessan. If you're going to protest First Amendment right, please do that peacefully. Once you cross the line to violence, akka First Amendment yookaan keeyyata seeraa fooyyee tokkoffaatti kan hiriira mormii baatan yoo ta'e maaloo karaa naga qabeessa ta'een godhaa. Hookkaratti qaceetan yoo ta'e garuu dhimma ministeera nageenya biyyaa ta'a. Dhimma itti fuuleffannu ta'a. Hookkarri bifa kamiiyyuu magaalaalee keenya keessatti ka'an akka dhaabatan taasisnaa jedhan Wolf. Seneetarri Dimookiraatittiin Amy Klobuchar immoo
ከፕሬዝዳንት ትራምፕ dorgomaa isaanii ka dimokiraatotaa Joo Baayiden akka sirna dhablummaan yeroo bulchiisa isaaniitti biyyattii keessatti babal'atu gargaaran jechuun balaaleffatan fudhatama dhorkatan. This isn't just happening in one place. Kun bakka tokkotti qofa ta'aa jiru miti. Kun guutummaa biyyattii keessatti ta'aa jira. Kun to'annaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp jalatti ta'aa jiru. Pirezidaantichatu dirree uummataa White House keessa dhaabatee kana caalaa wabii nageenyaa argachuu barbaaddu jedhaa jira. Lakki Ameerikaa Doonaald Tiraampiin bultu keessatti wabii nageenyaa hin qabnu jedhan. Yeroo mormiin itti fufee jiru kanatti pirezidaant Doonaald Tiraamp boor gara kutaa Wisconsin magaalaa Kenosha bakka bileekitti leelame booda hiriirri mormiitti geggeessametti malanii miidhaa dhaqqabe jedhame ilaaluuf jiru. Oduun ammatanum Ansoora Lafeet. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Riippaabilikaanonni dabaree isaanii torban darbe Doonaald Tiraamp marsaa lammataaf pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi akka ta'an deebisanii kaadhimuuf jecha kora isaanii geggeessanii jiru. Akkuma Deemokiraatonni torbanachaanu innaa kora isaanii geggeessan godhan weerarri vaayirasii koronaa Riippaabilikaanonni kora isaanii walirraa hiiqinsa hawaasummaan geggeessuuf irra deebi'anii akka yaadan dirqisiisee jira. Gabaasaa Steve Redish jaallannee dhiyeessa. We as a state want to bring forth our delegates 172 for Donald Trump. Nuti akka kutaa biyyaatti bakka bu'oota 172 Doonaald Tiraampiif dhiyeessuu qabna. Paartiin Riippaabilikaanotaa kora isaanii kan jalqaban kan Deemokiraatotaarraa haala adda ta'een ture. Kunis kutaalee Yuunaayitid Isteetsi kanneen pireezidaant Tiraamp irra deebi'anii pireezidaantummaaf dorgomuu deeggaran maqaa dha'uun ture. Jiloota 2,500 keessaa hangi xiqqaan akkasumas yeroo daawwattoonni hin baay'anne irra gaggeessan. Deemokiraatonni garuu karaa marsariitii yookaan oonlaayin guutummaa biyyattii keessaa jiloonni sagalee yeroo kennan viidiyoon naannoo isaanii agarsiisus mul'ataa ture. Dhaabbata Ameerikaa Enterprise Institute jedhamurraa Maatiiw Kontinent akka jedhutti. I actually think the virtual convention has been a boon to both parties. For one thing, the virtual convention allowed the DNC to really skirt. Kora kana gama marsariitiin yookaan oonlaayin gaggeessuun paartiilee lamaaniif bu'aa qaba ture. Tokkoffaa kora Deemokiraatotaaf addaddummaa paartii isaanii keessaa qaban akka hubatan godhe. Bernie Sanders kan guddisee isaan balaaleffate yookaan sagalee guddaan deeggarsa laateef akka hin turre dubbatan. Akkasa waggaa fuulduraa sanas dhaadannoon isheen hidhamtu jechuun kora Riippaabilikaanotaarraa kan dhaga'ameen turre. Deemokiraatonni viidiyoo teekinooloojii sadarkaa gadiin gargaaramanii haasawaa waraabame dhiyeessan. Riippaabilikaanonni garuu lafa namoonni qaamaan argamanitti kora gaggeessuu fi sagalee waraabamee fi haasawaa kallattii galma qophaa'e keessaa darbaa tureen gargaaraman. Aangawoonni Riippaabilikaanotaa hanga tokko qofaatu argame. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joorji W. Bush hin argamin hafan. Yuunivarsiitii Vanderbilt keessatti Piroofeesara quunnamtii ka ta'an Vanessa Basley akka jedhanitti. The absence of the old guard of the Republican Party. Aangawoonni paartii Riippaabilikaan warri durii irratti argamuu dhabuun hiika mataasaa qabaa jedhan. Kanneen kora paartii Riippaabilikaanotaa irratti haasawaa dhageessisan keessaa hedduun miseensota maatii pireezidaant Tiraampii fi kanneen biroo isaaniif barbaachisoo ta'anidha. Maatiiw akka jedhanitti. If the goal of the convention is to enthuse his voter base. Kaayyoon kora kanaa maadhee namoota Tiraampiif sagalee kennan dadammaqsuuf taanaan waggaa fuuldura Tiraampiin maaliif akka filatan yaadachiisuu ta'a. Kanammoo maatiin akka nama Riippaabilikaanii ta'etti aangawaa filatameetti gochuu danda'u. Shakkii siyaasaas jiraachuu malaa jedhan. Giifti duree Yuunaayitid Isteetsi Melaaniyaa Tiraamp namoota dhukkuba COVID-19 miidhamaniif gaddatti dhaga'ame ibsanii turan. Karaa dhukkuba COVID-19 kana rakkoo Ameerikaa mudate irratti pireezidaant Tiraamp haalli itti gaggeessaa jiran kora kanarratti kanneen dubbataniin galanni dhiyaachaafi ture. Deemokiraatonni immoo kora isaanii irra jirees Tiraamp weerara dhukkuba COVID-19 ittisuuf
hojii quubsaa hin hojjennee jechuun qeeqaa turan. Kunis bifa siyaasaa qabatee karaa adda addaa ibsamaa ture. Maatii akka dubbatanitti. Joe Biden, of course, talked to his guests via Zoom remotely. And whenever Biden was in proximity with other people. Joe Biden gama Zoomiin fageenyarraa keessummootaaf haasawaa dhageessisaniin yeroo hundumaa afaaniif funyaan isaanii haguuggatanii turan. Donald Trump garuu gama kaaniin sirna mooraa White House keessatti lafa namoonni wal ga'anii jiranitti maaskii hin kaa'anne. Kun addaddummaa guddaa paartilee lameen gidduu agarsiisa. Kun vaayirasii koronaa qofaaf otoo hin taane hegeree Ameerikaa kan waliigalaa irratti jedhu. Paartileen lameen inni tokko isa kaaniin yoo dorgomaan isaa injifatee hegeree Ameerikaa dukkaneessaa jechuun dubbatan. Waa'een dhukkuba COVID bifa adda addaan akka ilaalamu yeroon kun hubachiisee jira. Korri paartilee lameenii yeroo gaggeeffame akka durii namni achitti argame waan itti dhaga'ame ibsu yookaan harka rukutu waan hin jirreef haasawaan gam lameenii gaggabaaboo turan. Akka isa waggaa fuuldura ture sana otoo hin taane isa gama televiziyoonaan darbaa ture immoo kanneen hordofan lakkoofsaan xiqqoodha. Aanaa Dubulluq diidaa qilleensaatti ji'oottan dura suuraan barattoota mana Jijjigaa keessa taa'anii baratanii feesbuuk irratti maxxanfame ijoo dubbii ture. Har'a ji'oota muraasaan duuba tumsa gargaarsaan manni barumsaa kun ijaaramu. Duula ijaarsa kanaa kan qindeessan Jaatanii Boonyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii namoonni biyya alaaf keessaa qarshii gara miliyoona tokkoo walitti buusee akka ijaare dubbatanii jiran. Godinni Booranaa manneen barnootaa kana kaan haaromsuuf karoora qaba jedha. Galmoo Daawwittu gabaase. Godina Booranaa aanaa Dubluq ganda Bokossaa keessatti kan argamu manni barumsaa diida qilleensaa lafa ijaaramee jira. Ganna 3 dura namni naannoo mukaa fi dhoqqeen kan ijaare manni barumsaa kun tajaajila kennaa ture dulloomee barattoonni mana barumsaa kun daasii irraan dhimmisu keessa taa'anii barataa turanii jedha. Jaatanii Boonayyaa ijaarsa mana barumsaa kan qindeesse. Manni barumsaa kun diidi qilleensaa yeroo jalqab dhaabatu taasisa mana barumsaa kan ijaarame itti fufama ijoolleen itti baratti jedhame. Har'a ammoo manni barumsaa naannoo sunillee karra fagoo malee kan dhiyaatu ijoolleen xixiqqoolleen barachuu dandeessu waan hin jirree fi gara mana barumsi idilee akka jijjiiramsa. Eegi mana barumsi idilee ta'e ammoo biiroo barnootaallee ta'ee warri dameen kun ni ilaalu itti gadhiifamee manni barumsaa kun akka waan aadaa ta'uu hin hojjanne akkuma gaaf karaa ijaaran kan talakkisanii ijoolleen itti barachuu jalqabu. Ijoolleen keessa barachaa jirtu. Lafti gammoojjii Booranaa waqtii roobaa yeroo lama qabdi gannaaf hagayyaa jira. Gaafa ammoo bokkeenni hagayyaa yeroo ijoolleen manni barumsaa amma kan roobuyyuu yeroo manni barumsaa bokkeenni kun roobu manni barumsaa kun qarayyuu waan lallaafaa waan ta'eef hin jige yoo jigu qaamni dhimmi ilaallatu furre man barumsaa kan gubbaan banamee jiru kan gubbaan isa jigee keessi qoftee uummatii keessa rafee waan keessa guure. Aduuni gubbaa itti baati yoo waaqa rooba ammoo bokkaanniin seenaa ijoolleen keessa duuba barachuu jalqabdee itti fufti. Ijoolleen kun yeroo kana gara baay'inaan nama 61 kilaasa 2 walii barachuun geessis. Amma ijoolleen kun bifum kanaan yoo waaqa roobe horiyaanii galanii yoo aduun baatu hin galanii. Kanaafuu namni kan barachuu danda'u qabban lamaan qofa jechuudha. Seenaan kun man barumsaa kayyoo ibsine man barumsaa kayyoo waaqitti roobu bulateetti hin galtu hin qabdu keessa utaaltee galtu. Hayoo aduun baatu utaaltee keessa galtu. Gammoojjii keenyatti hin beektu ammoo gammoojjii kibba Oromiyaa kanatti akka gubbaa bokkeenni roobuu jiru malee achirraan adu yeroo baay'ee. Kanaafuu yeroo wakti roobatti hin danda'amtu yeroo kan aduu halkan keessa kan jiru namni duuba uumataa iddoo qabu namni xiqqaa guddaa waan kan argee akka seenaan kun jijjiiramuuf irratti hojjechuu jalqabee jechuudha. Tole aga kutaa meeqa barsiisaa ture manni barumsaa sunini? Manni barumsaa kun kutaa 2 barsiisaa ture amma immoo manni barumsaa kutaan ijaaramee kutaa 1 haga 4 hin qaba amma. Jaataniin manni barumsaa kun katumsa argate yoo suurri ijoollee bakkee keessa teessee barattu miidiyaa hawaasummaa akka feesbuukii kana gubbaatti ba'eedha jedhe. Supparvaayizariin man barumsa suni kan ture barsiisaan tokko manni barumsaa keenya akkan jira jedhee akkuma waan itti dhaga'ameetti tolcha. Achi man barumsaa kana inni ilaale anammoo manni barumsaa gammoojjii Booranaa keessa hedduun akka akkasii jiran beeka. Suura sunis irraan fuudhee achiin dudduubatti isallee hin gaafadhe keessaan bilbila isa gaafadhe akka hin jira barataa ganaa kee jira akka malee jajjabaa jedhee yoo akkan taate
waan kan dubbanne izine nan biraan geenne jedhe okke naan jedhe achiin dudduubatti footoo suni qofaan maxxansine nama hedduu erge mana barumsaa haa waggaa gamni. Uummata horsiisa bulaa doon jijjiiramin akkan jiru waan dabaati mana barumsaa kun ijoolleen aduu san keessa bokka kan keessatti akkan hortee buluu jirti. Kanaafuu wanti kun jijjiiramuu maltee nam dhugaa ergen. Yeroo namaa erginutti man barumsaa naannawa Finfinneetiin wal madaalchisanii maxxansuu dhufe nami. Man barumsa Finfinneetiin yoo wal birqamanii asitti nyaata ijoollee qopheessanii man barumsaati yuunifoormii hojjetanii magaal kana ni baay'een isa of danda'u jechuudha laaf kan ilaalamee garaagarummaa. Achitti ammoo barataan gubbaa aduun bokkaaf roob fulatti qobatuun qabu aduu keessaa'ee barataa jechuudha. Man barumsaa kan jaaruufee waan godhameen yookaan yaamichi godhameen nami alallee hirmaatee keessallee hirmaatee alirra birriin gara 4,400 Ingalee haafhaan biyyuu keessa uummanni hirmaatee walii qabamee waan akka simmintoo malee yookaan waan akka namni ol kennee akka maansaa kilahaa malee wanni birrii kaash waliigalatti galee birrii 965 fi 166. Jaataniin amma manni barnootaa kun kutaa 5 qabu ijaaramuu isaa sime. Kana malees manneen barnootaa akkasii godina Booranaa keessaa gara 75 ol akka ta'an hime mootummaan manneen barnootaa akkasitti ijaaraman barattootaaf fooyyessuu qabaa jedhe. Barsiisaa Waaree Galgaloo to'ataa mana barumsaa Diida Qilleensaati. Manni barnootaa kun akkasitti haaromfamuun barattoota kanaaf baay'ee gaariidha jedhu. Gammachuu baay'ee nu dhaga'amaa jechuudha. Gammachuu guddaa nu dhaga'ama. Uummatni keenya kaabaa fi baadiyyaa bira jiru cufa hirmaatee sabboontoti uummata keenya barasaa akkasii awwaara keessaa suni naanii fi akkasii waan jira waan qabanirra waan nyaatanirra waan nyaatanii ilmaan isaa ittiin bulanirra waan sun gumaachanii manni sun akkasiin ijaarame an barataan sun aduu sun keessa bokka sun keessa hayeesin kutaa akkasii keessatti barasaa amma fuulduraaf hin barasaa qophaa'uu isaatiifi gammachuu afaan hin danda'e inni na dhaga'ama. Barsiisaa Waareewwan manni barumsaa kun yoo dhibeen koronaa kun furmaata argatee fi waggaa kanatti barattoota naannoo simatee barsiisuuf galmee akka jalqabee jirus himanii jiru. Waajjirri barnoota godina Booranaa haala ijaarsa mana barnootaa kana warra hordofaa ture keessaa tokko. Obbo Baagajja Morgee itti gaafatamaa waajjirichaa manneetii barnootaa akkasii godinicha keessa jiran haaromsuuf itti jirra jedhu. Manneen baay'eetu jira. Manneen sadarkaa akkasiitti man biyyeetidha. Ijaaree man buuyyoo akka citaa kaa'ama isaan keessa jiraatan hirmaannaa hawaasaatiidhaan ijaarame yoo xiqqaatu mana 78 gaafa godinaatti kan wadda baasne isaan sun keessaati baay'ee ammaan kan biiroolee yoo xiqqaatte baranatti gara man 16 man barumsaa 16 ijaarteetiin isaan kaallee jijjiiruudhaaf amma keessattuu ganna keessatti baay'ee isaan afaan hundaayyuu jijjiiruudhaaf hirmaannaa hawaasaatiidhaaf baay'ee mootummaalleen itti deemaa jirra. Kanaaf haala guutumatti jijjiiruudhaaf baranatti keessa baanaa illee hawaasa hirmaachisneetiin baay'ee mootummaallee namni itti deemaa jira. Obbo Baagaj bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa birraa dhufu kana mana barnootaa bultii barattoonni keessa jiraatanii baratan ijaaruufis karoora akka qabu dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti baatiin dhukkuba filuu yookaan influweenzaa jedhamu seenaa jira. Dhukkubi COVID-19 filuun mallattoon agarsiisan hammi tokko wal fakkaataa ta'uun haala jiru hammeessuu mala. Kana ilaalchisee Atlaantaa Joorjaa keessatti hayyuu fayyaa hawaasaaf hoogganaa waajjira dhukkuboota daddarbanii kan konyaa Deekaalb Dr. Sintaayyoo Badhaanee jaallanneen dubbisteetti. Koronaan akkuma beekamutti dhukkuba sombaa fi upper respiratory tract infection kan jedhu kan fidu. Filuunis yookiin immoo akka biyya keenyaatti biifafas kan jennuun bakka tokko tokkotti utaalloo jaaba biyya keenyatti afaan Ingiliziitiin influenza jenna. Kunis qubni inni fidu dhukkubuma koovidii wal fakkaatu. Kana jechuun isaan lamaan walitti tubsanii nama tokko irratti lamaanuu qabamuu danda'a jechuudha namni tokko. Osoo tokko qabamee jiru tokko irratti dabalamuu mala, osoo tokko irraa fayyin kun itti dabalamuu mala. Kana jechuun walirratti dabalamanii nama tokko irratti gaaga'ama guddaa geessisuu danda'an jechuudha. Kanaaf waan hedduu nama sodaachisu amma keessayyuu amma Noord Ameerikaa kana keessatti ji'a kanarraa jalqabee hanga amata dhufuu
Feebruaarii fi Maarchiitti fuluun baay'inaan jira. Fuluuf immoo koovidiin kun wal argatee gaaga'ama guddaarra geessisuu danda'a. Akka ogeessa fayyaa tokkotti wanni ani jechuu barbaadu amma Noorz Ameerikaa kana keessatti fakkeenya Oogust kanarraa jalqabamee talaalliin fuluudha yookiin influenzaadha bal'inaan kennama. Namoonni tokko ani fuluun fudhadhu ani vaaksiniin na dhukkubsaa jecha namni ammaan dura fudhatanillee ni jiranii. Keessattuu yeroo ammaan tana yeroo COVID-19 jiru kanatti talaallii influenzaadha yookiin talaallii fuluudha fudhachuun baay'ee nama gargaara. Fudhachuun barbaachisaadha. Gorsa jiruun dabarsuu barbaada. Weerarri vaayirasii koronaa biyya keessa jirru kanatti hammaataa jiraachuutu himama. Mee sadarkaa maaliirra jirra? Yeroo ammaan tanaa kana akka addunyaatitti toora miliyoona 24 dabree jira dhukkubsataan. Akka Ameerikaatitti immoo miliyoona 6 gahaati jira. Kun egaa nama dhukkubsatee namni lubbuu dhabee toora nama 183 caalee jira Ameerikaa keessatti. Kun jechuun namoota dhukkubaan qabaman irraa yoo xiqqaate bakkeessaa 5% akka du'utti agarsiisa jechuudha hanga ammaatitti. Yuunaayitid Isteets keessatti kutaaleen yeroo ilaaltan faca'inni isaa ta'u. Kutaa tokkorraa kutaa biraatitti garaagarummaa qaba. Garuu immoo amma Yuunaayitid Isteets keessatti kutaan hin qabamin kutaan hin hubamin tokkollee hin jiru. Baay'ina uummataatiinis kan heddummaatee namni baay'een kan dhukkubsatan Niiwuorkirraa. Garuu immoo baay'ina uummataatii fi namoota dhukkubsatanii dhibbentaa uummataatii wajjin hoggaa walitti qabnee ilaallu isteetonni hubaman akka isteetii Joorjiyaa keessa jiru kubbaan baay'ee warra hubaman keessaa tokko. Isteetiin adda addaa sadarkaa adda addaati irratti hubamaa jira. Garuu immoo bakka hunda waliin gahee rakkoo guddaa tahee jira jechuudha bakka isteeta baay'eetti isteets kana keessatti. Babal'achuu isaa fi akka sababiitti kan ka'uu danda'u maayini? Egaa sababiin adda addaatu qabuu ni danda'ama. Yuunaayitid Isteets aadummaan uummataatu akka biyyaatitti fi akka uummataatitti uummanni kun uummata wal keessa yaa'u wal keessa deemu. Hojiidhaafis barnootaafis waan adda addaatiifu nama halkanii guyyaa deemu. Sun wal keessa deemis uummataa tokko ta'uu danda'a. Kan biraa immoo garuu biyyuma kana keessatti namoonni ajajaa fi gorsa ogeessonni fayyaatii fi mootummaaleen kennan fudhachuu dhabuun ni mul'ata. Tokkoffaa mootummoonni naannoo tokko guutuutti yeroo duraanii san waanuma jedhamu kanarrattuu amantii dhabuudhaan waan sila jabeessanii cimsanii irratti hojjechuu qaban hojjechuu dhabuu isaaniitiin yookiin immoo lallaaffisuu isaaniitiin uummata keessaas immoo biyya dimokiraasiitii maaskii uffadhu siin jechuun mootummaan ni danda'a garuu immoo si dirqisiisuun hin danda'amu. Waan akkasiit irratti uummanni xiqqoo reezistaansii agarsiisuun hubee jira. Sun yeroo duraanii sanii amma immoo namni baay'een qaamni mootummaatis qaamni hawaasatis waan kana waan argee fudhate fakkaata fuuldurri xiqqoo na wayyaa wajjin abdanna. Mee gama talaallii argachuun carraaqqii jiru naa ibsaa. Carraaqqiin talaallii argachuudha. Akkuma addunyaatti addunyaa guutuu irratti meetii deemaa jira. Biyyoonni baay'een irratti hirmaachaa jiranii. Carraaqqiin 100 oltu yeroo ammaatitti galmeeffameellee jira. Egaa talaallii kana argachuun salphaa miti. Talaalliin waan yeroo tokkotti kaanii argatanii miti yoo xiqqaate. Baatii 12 hanga baatii 18 yeroo tokko hanga mata namaa fudhatan talaallii tokko argachuun. Sadarkaa adda addaa qorannoo adda addaa keessa dabruu qaba. Amma garuu akka sadarkaa ammarra jiru kanatti talaalliin gosa akka hamma 10 ta'u sadarkaa barbaachisu darbanii sadarkaa qorannaan namarratti godhamu irratti gama maayyiitirra gahaa jiran. Amma talaalliin ni argame jechuu miti kuni talaalliin argame amma hin jiru. Garuu immoo nama cimaa itti deemamaa jiru kana keessaa yoo tokko yookiin lama yookiin immoo kurnan isaaniitu guutuutti fudhatama argatan yoo xiqqaate ji'a 7-8 akkana keessatti talaalliin ni argama jedhameeti kan tilmaamamu. Biyyoonni tokko ammayyuu jala bultumaa talaallii argachuu kanarraa ka'anii akkamitti talaallii kana waliin geenye jechaa qophiirra jiran. Dooktar Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.